Boonaa Mohammed, barreessaa Tara Baasaa fi hirmaataa hawaasaati. Guyyaa har'aa jireenya isaa, dhimmoota Oromoo fi dhimmoota jabaa isaanis kaasuuf seenaa isaa irratti xiyyeeffanna. Boonaa 1986 keessa Itoophiyaa Oromoon dhalate. Oromoon gosa afaan Oromoo keessa beekamu, seenaa fi aadaa bal'aa qabu. Boonaa ijoollummaa isaa keessatti maatii isaa waliin Toronto, Kanadaatti imaluun karaa fi fuula ifaa barbaacha dhufe. Kanadaatti jireenya haaraatti of keessummeessuu dhufe. Boonaa aadaa fi eenyummaa isaa waliin walqabatee rakkoo hedduu waliin dhiyeessuu jalqabe. Maatii isaa jalqabarratti aadaa Oromoo fi Oromiyaa akkamiin of keessatti qabachuun akka hin dagatne barumsaa taare. Mana barnootaa keessatti Boonaa poetiidhaan jaallachuu argate. Dura aadaa fi aangoo Oromoo waliin walqabatee dhimmoota rakkoo fi qabsoo seenaa qabu barreessuu jalqabe. Kuni hirmaannaa isaa goota taasisuu irratti dhiibbaa qabu. Boonaa maqaa dhugaa fi aadaa fi sabni Oromoo bifa daandii tariin yaada gurguddaa mirkaneessuuf dhiyeessan. Haala quunnamtii keenyaan rakkoo fi dadhabbii jalqabarratti raawwatamu agarsiisuu barbaada. Maatii koo fi aadaa keenya irraa barreessuu kootu na gargaare. Dhugaa waan ta'eef waan tokko. Yaadni keenya fi seenaa keenya hojii kan keenya yoomiyyuu ni jira. Uummanni Oromoo seenaa isaanii, aadaa fi dhimma isaanii sirna dubbii qabatee dhufa. Boonaa aadaa kana keessatti hedduu barreessuu fi gosa Oromoo irratti dhiyeessuuf sochii jalqaba. Hawaasa Oromoo tokko. Boonaa maqaa uummata keenyaa, dhugaa keenya hunda kaaluuf dhageettii gurguddaa qaba. Hawaasa Oromoo lama. Fakkeenya isaa dhaggeeffachuun fi beekumsa argachuun haala guddaa nu fayyadu. Boonaa uummataaf deeggarsa guddaa ta'ee jira. Hojii shaakala kennaa fi barumsa hawaasaaf qoodachuudhaan hirmaattota afaan Oromoo tajaajilaa jira. Barataan tokko. Boonaa hiika koof furmaata kennaa. Seenaa koo akkasumas barreessuu ka'uun na jaallata. Barataan lama. Aadaa koo barachuun ofitti amanuu fi aadaa koof hedduu na fayyada. Boonaa sabaa fi dhimmoota hamaa qabuuf gargaarsa, deeggarsa fi hirmaannaa uummataa cimsuu irratti jabaa hojjetaa jiru. Boonaa dhimmoota Oromoo fi sabaa qabeenyi, barreeffama dubbachuu fi dhimmoota hawaasummaa irratti bal'ina qabu. Yaada dhugaa dhagahuu, dhimmoota dadhabbii fi dhimmoota sabaa fi aadaa gargar baasuuf yaada tokkummaa laatu. 2007 keessatti Mohammed badhaasa walaloo fuulawoof aartistii haaraa irra kaalu dhaabbata tamsaasa Kanaadaa injifateera. Boonaa Mohammed ture Itoophiyaatti dhalatee Kanaadaatti guddate, walaloo jechoota dubbataman keessatti nama beekamaa fi quuqama barnootaaf leellisaa ta'eera. Boonaa hambaa Oromoo irraa kan fudhate aartii isaa fayyadamuun mata dureewwan walxaxaa eenyummaa, kan ofii fi hata hawaasummaa ibsa. Imala isaa hunda keessatti barnoonni akka meeshaa humneessuutti barbaachisummaa isaa cimsee dubbateera. Boonaa beekumsi jireenya jijjiiruu akka danda'u kan amanu yoo ta'u, dargaggoonni akka mala ofii isaanii fi addunyaa naannoo isaanii jiru hubachuuf akka malaatti barachuu akka barbaadan jajjabeessa. Boonaa karaa walaloo isaatiin dhaggeeffattoota waliin gadi fageenyaan kan walquunnamsiisu yoo ta'u, afaan humna qabu fayyadamuun qabsoo dhuunfaa fi hawaasaa ibsa. Gahumsi isaa barattoonni seenaa mataa isaanii akka qoodanii fi miira isaanii kalakaan akka ibsan kakaasa. Baay'een isaanii akkamitti workshooppii fi dhiheessiin isaa dinqisiifannaa walaloo haaraa argate akka kakaase, sagalee isaanii akka argatan fi muuxannoo isaanii ofitti amanamummaadhaan akka qoodatan akka isaan gargaare gabaasan. Dhiibbaan Boonaa Kanaadaa bira darbee kan babal'atudha. Argaan isaa barattoota addunyaa maraa biratti kan dhaga'amu yoo ta'u, barnoota akka hammatanii fi walaloo akka meeshaa of ibsuu fi jijjiirama hawaasummaatti akka fayyadaman jajjabeessa. Hojiin isaa jireenya jijjiiruu itti fufee jira, miira hawaasummaa fi kan ofii ta'uu karaa aartii seenaa himuu guddisa.